Foolii qaama saalaa keenya jibbee. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii kana nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa addaa irraa barachuu waan hubachuu dandeessan isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Erga banamee reefuu torbee sadaffaa qabata. Kanaaf laayik yoonaaf gootan hedduu kan na gargaaruu fi viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u waan na deeggaruuf laayik gochuu keessan adaraa hin dadhabinaa jecha. Gara qophii guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa gaa'ilaan waggaa 5 waliin jiraatanii tokkotu ture. Bara jireenya isaanii keessattis intala dubaraa tokko waliin horataniiru. Abbaan manaan hojii bareedaa waan qabuuf gaheen haadha manaa manuma teessee daa'ima ishee guddisuudha. Ofiis baratteellee kan xumurte taatus haa ta'uutii garuu galiin abbaa manaa gahaa waan tureef walii galteedhaan isheen mana oolti. Dhiira qabeenya qabu dubartiin hedduun ni adamsiti miti. Maarree maallaqa abbaa manaa kanaa arganii dubartoonni isan barbaanne hin jiranii. Bareedinas simboo gaarii waan qabuuf baay'ee nama barbaadamudha. Kanaan otoo jiranii waggaa 5ffaa booddee dubartiin baay'ee matti abbaa manaa kana barbaaddetu dhufe. Yeroo kanatti dubartiin kun haadha manaaf abbaa manaa kana gargar baasuuf yookiin immoo diiguuf tooftaawwan garaagaraa uummachuu jalqabde. Tooftaan jalqabaa godhatte bilbila haadha manaa irratti bilbiltee maqaa abbaa manaa ishee masoossitee bilbila kee intinaa kootti naaf kennimee haala jedhuun itti haasa'uu eegalte. Abbaan manaanis yeroo muraasaatiif erga intala kana obsee dadhabee booda lammataa bilbila kanarratti naaf hin bilbiliinii anaafsi diidatti wal arginaa natti hin bilbiliinii jedheetti dheekkame. Yeroo kanatti isheenis ergaa gabaabaa kan abbaa manaa isheef barreessite fakkaatee haadha manaatti erguu itti fufte. Haati manaas argitee jalqaba irratti calli jechuu filatte. Abbaan manaan dubartii kana waliin bakkeetti akka garaasaa ta'a. Ishee qofa otoo hin taane dubartii isa barbaadanii dhufaniitiif gariin maallaqaan gariin immoo nan sin fuudha jedhee goyyomsee akka garaasaa waliin ta'a. Keessumaa immoo akkuma biyya keenya keessatti baay'ate bakka qaama dhidhiibbaa yookiin immoo qaama sukkuummatanitti yeroo namni kun dhufu dubartoonni qaama isaa sukkuumuuf irratti wal lolu. Sababiin isaa immoo beekamaadha. Dubartiin kun kaayyoo lammaffaa kan isheen godhatte bakka qaama sukkuummatanii kanatti qullaa qulqulluu ishee qaama isaa otoo sukkuumtuu fi inni immoo otoo ishee dhungatuu suuraa fi viidiyoo hedduu kaastee haadha manaa kanaaf ergiti. Yeroo kanatti ture haati manaan hanga yoomiitti nama kana bifa kanaan hin danda'a jettee watwaachuu kan eegalte. Kallachumas haadha ishee kan deesse deemtee gaafatti. Ani abbaa manaa koo waliin jiraachuu dadhabeera. Anarratti dubartii garaagaraa waliin akka barbaade ta'a jettee yeroo isheetti dubbattu haati ishii kuni amala dhiirotaatii rakkoo mana kee keessa jiru qofa miti mana hundumaayyuu jira. Dhiironni bakka haalli mijatee fi kamiittiyyuu dubartii waliin ciisuu hin dhiisanii booddee walitti buutee gaa'illi kee gargar diigamurra obsitee amala isaa dandeessee fi yoo jiraatti siif wayyaa jettee deebistiifi. Obboloonni isheellee akkanuma yoo gaa'ila kana diigde jireenya akkanaatti lammata hin deebitu. Abbaan manaan kee dubartii gara biraa miti nu waliin illee otoo ni baana je'ee maallaqni nuuf kanfalu guddaa waan ta'eef afaan keenya jalan deebisnu jedhanii deebisaniifi. Yeroo kanatti haati manaan kun waan gootu dhabde. Gaa'ila ishee diiguunis bitaatti galee daa'ima isheef jecha dandeessee jiraachuus murteessitee guyyoonni lakkaa'amanii. Haa ta'uutii garuu dubartiin gaa'ila ishee diiguuf karoorfattee kaate kuni tooftaa sadaffaa ni fayyadamti. Kunis summii addaa bifa keemikaalaatiin dibamu yeroo booddee gadameessa dubartii kukkutu qaama saalaa abbaa manaa isheetti bakka qaama sukkumtu sanaatti dibuun ofii ishee of eeggachuun gara haadha manaa isaatti ergiti. Akkuma beekamu haati manaaf abbaan manaan waliin ni ciisuuti. Keemikaala dibameen abbaan manaan
haadha manaasaa waliin wal qunnamtii saalaa raawwata. Guyyoota 3 booddee afaan haati manaa foolii godhata. Qaamni saalaa ishee akkanuma baay'ee xiraa'a. Kana yeroo beeku abbaan manaan maali fooliin kee qurxummii tortore yookiin immoo same jedhaa lamuu lammataa ani sittiin siiquu jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana haadha manaatti bitaatti galee summii akka ta'es gonkumaa hin barree. Kana dura summii namni beeku nyaataan yookiin immoo dhugaatiitiin yeroo namaaf kennamudha. Inni kun garuu qaama saalaa isaatti bifa dibataan summii dibamudha. Abbaa manaan miidhu haadha manaa garuu miidhuu eegalee. Turtii guyyoota muraasaa booddee gara mana yaalaa deemti. Deemtees waan taate yeroo gaafatamtu keemikaala nama ajjeesu akka fudhattee fi gadameessa ishee keessatti illee ulfi uumamee baatii 2 akkuma fixeen du'ee akka jiru dooktarri itti hima. Bifa summii kanaas dooktarri kun yeroo qoratu karaa qaama saalaa ishee akka qaama ishee keessa seenee bira gahee. Sababiin isaa immoo afaaniin kan fudhatte otoo ta'ee garaacha ishee balleessa malee gadameessa ishee bira gahuuf yeroo itti fudhata. Abbaan manaan ishee jibbee sababa foolii kanaan ishee bira hin gahu jedheera mitiire. Haati manaan kun kan yaadde akka ani kanaan boodee daa'ima hin horanneef daa'ima kiyya gadameessa koo keessatti kan ajjeese abbaa manaa koodha. Ofiis akkan du'uuf summii kana kan naaf kenne abbaa manaa koodha jettee gaa'ela ishees sababa kanaan qooddee. Tarii daftee mana yaalaa otoo hin deemne ta'ee summiin kun daa'ima ishee erga ajjeesee booda guyyoota muraasa keessatti mallattoo gara biraa otoo hin argisiisiin isheellee kan ajjeesu ture. Gaa'elli isaanis kanaan diigamee isheenis yaala fudhatee daa'ima ishee qofaa ishee guddisuutti fuftee. Daa'imni ishee jabaatee fi waan jiruuf hojii addaan kuttee kan turtetti itti deebitee hojjechuus eegalte. Dubartiin haadha manaa mana keessa yeroo ooltu waa'ee hojii hojjetamu malee of qabuu ishee irratti haga kanaan xiyyeeffattu. Sababa kanaaf abbaan manaa ishee gaafa irraa adda bahu dhiira si fuudhu miti ol jedhee kan si ilaalu yoo jiraate ani nan qabsiisaa. Ana waan nan ta'eef waggaa amma kanaa sin danda'ee gaafa ati gaabbitee deebitee na kadhattu deebiin ani siif hin qabu sin barbaadu kan jedhudha. Ammumaa sammuu koof qopheessii jedhee biraa deemee ture. Wanti kun sammuu ishee keessa waan jiruuf kallacha abbaa manaa ishee irraa adda baateen of qabuu eegalte. Haati obbolaan ishee kanaan booddee jireenya keetiif carraa gara biraan qabdu otoo si gorsinuu gaa'ela kee waan diigdeef wanta si mudatuuf nuti keessa hin jirru of danda'iitii jiraadhu jedhanii jila muraniitti himanii. Yeroo kana isheenis kutannoodhaan jireenyatti fuftee waa'ee seenaa dhiphina balaa abbaan manaa ishee irra gahe kana bifa asoosamaatiin qopheessitee kitaaba barreessite. Kitaaba kanas waggaa 2 keessatti barreessitee xumurte. Sanaan gurgurtaadhaaf yeroo dhiyeessitu miidiyaan addunyaa kitaaba ajaa'ibaa seenaa dhugaa irratti hundaa'e jechuun walirraa qoqqooduun afaanota garaagaraatti kun dubbisiisuu eegale. Dubartiin kunis waggoota muraasa keessatti qabeenya abbaa manaa ishee dachaadhaan caalu horachuu dandeesse. Kana yeroo dhaga'u abbaan manaa ishee edaa kana hundumaa sin balleesseera moo jedhee dhiifama ishee gaafachuuf yeroo dhufu innis sadarkaa kaleessaarra waan hin tureef sababa kitaabni kun gurgurameef namni akkanaa waajjira keenya keessa hin hojjetu jedhamee mindaa guddaa bakka argaturraa waan ari'ameef sadarkaansaa baay'ee gadi bu'ee waan nyaatuuf waan dhugu sadarkaa dhaburra gaheera. Kanaan yeroo ishee bira dhufu qaamni kee foolii jedhaa qurxummii tortorte yookiin immoo samte jettaa naannoo kana akkana jeessineef mee naannoo kanarraa deemii jettee jechanni isheetti dubbateen isheenis deebistee isatti dubbatte. Dubartoonni kaleessa maallaqa isaa arganii isa barbaadaa turan tooftaawwan kana sadan uumdee gaa'ela isaa kan diigdellee akkuma hojiirraa ari'ameen isheenis isa jibbite. Dubartiin abbaan manaa ishee rakkoo kana hundarratti geessise immoo dabaree ishee eenyummaa ishee nama ishee jaallatu daa'ima isheef abbaa ta'ee isheef immoo abbaa manaa ta'ee waliin jiraachuu kan danda'u dhiira argattee sadarkaa gandaatti yookiin immoo aanaatti otoo hin taane sadarkaa biyya isheetti nama beekamtuu taatee gaa'ela lammaffaa gammachuu qabu ijaarrattee ilmaan horatee jireenya jalqabde. Seenaa kanarraa waan guddaa tokko barannaa. Yeroo ammaa kanatti ijoolleen dhiiraa abbaan manaan bakka qaama dhidhiibbaa jedhamee faashinni dhufee jira. Magaalota biyya keenyaa keessa bakka hundas qaqqabeera. Dhiira dubartiitu sukkuuma, dubartii immoo dhiiratu sukkuuma. Jalqaba irratti bakkuma kana deemuun iyyuu
akka yaada dhuunfaa kootti sirrii miti. Sababiin isaa immoo aadaan kun aadaa biyya keenyaa miti. Tarii fayyaadhaaf gaariidha kan jedhe isa fuudhe abbaa manaaf haati manaan, ishee heerumte haadha manaaf abbaan manaan manuma isaanii keessatti waliif sukkuumuu wal gargaaruu danda'u yaada jedhuun qaba. Kana ta'uu baannaan garuu namoonni gaa'ela yookiin immoo bultii keenyatti inaafan jalqaba suuraa kaasuun lammaffaa irratti immoo dibata nuti hin beekne keemikaala addaa qaama saalaa irratti dibuun jireenya keenya balleessuu yookiin immoo diiguu danda'u. Bakka kanatti heddumminaan kan barame dibata dibachuudha. Dibata garaagaraan qaamatu sukkuumama. Tarii namoonni tokko tokko kan jedhan bakka kanatti namoonni qaama sukkuuman piroofeeshinaalii namoota baratanii ogummaa kanaatiin leenji'anidha jedha. Haa ta'uutii garuu kuni soba. Cabni yookiin immoo miidhamni yoo jiraate namoonni piroofeeshinaalii dhimma kanaan baratan bakka kana jiru otoo hin taane hospitaala mana yaalaa jiru. Isaan biratti dhidhiibbachuu yaalamuun ni danda'ama. Sababa kanaan har'a akkuma seenaa kanarraa dhaggeeffattan biyyuma keenya keessatti illee gaa'ela hedduutu diigamaa, jeeqamaa, raafamaa jira. Keessumaa immoo namoonni abbootii qabeenyaa ta'an maallaqa fooyya'aa qabaatan bakka kana yeroo yerootiin dhaquun dhiibbaa dhiigaa, damgiffiitii, sukkaara koonaa firrisa jechuun sababoota garaagaraa uumuun bakka kana akka bakka gabaa saalqunnamtii godhanii itti fayyadamaa jiru. Carraa argattanii namoonni bakka kana deemtan waan hedduu ija keessaniin taajjabdanii deebi'uu ni dandeessu. Maali dhuguma gochaan kun biyya keenya keessattidha moo kan ta'aa jiru jedhamee afaan nama qabachiisa. Namoonni biizinasii kanarratti bobba'anis hojiin kun hojii kamiyyuu caalaa bu'aa qabeessa akka ta'e waan baraniiruuf meeshaawwan sadarkaa isaa eeggatan qulqullaa'oo gatii qaaliidhaan fidaman bakka kanatti fiduun irra caalaatti bakki kun hawwataa miidhagaa akka godhu taasisu. Mana ciisichaa hoteela tokko keessatti kan buluu danda'u dhiira qofaa yookiin immoo dhalaa qofaa yookiin immoo dhiiraaf dhalaa tokko tokkodha. Kan bakka kanaa garuu adda. Bakka riseepshiniitti kan gaafatamtu isa dhiiraaf dubartiin meeqa akkasii waliin dhuftu barbaaddaa jedhama. Ishee dhalaadhaaf immoo dhiirri meeqa akkasiif dhufu barbaaddaa jedhamtee gaafatamti. Kana jechuun maal akka ta'e eenyuufiyyuu salphaadha. Bakka kana deemuun dirqama yoo ta'e haati manaaf abbaan manaan waliin ta'anii wal qabatanii deemuu danda'u. Haa ta'uutii garuu gochaa kana keessa qofaatiin seenuun booddeensaa balaadha. Booddeensaa abiddadhaan dhaamsa qophii kanaatiin. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatii waa haaraa tokko akka dhageessan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Meesinis tarii manneen akkasii seentanii yookiin immoo hiriyoonni keessan itti fayyadamanii waan argitan yookiin immoo waan dhageessan yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuun keessan hedduu na fayyada. Sababiin isaa immoo chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef namoota hedduuf rikomendi ta'ee akka isaan dhaggeeffatan ilaalanii naaf taasisa. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraa nama barsiisu, nama bashannansiisuun hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatii waa haaraa tokko akka dhageessan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Meesinis tarii manneen akkasii seentanii yookiin immoo hiriyoonni keessan itti fayyadamanii waan argitan yookiin immoo waan dhageessan yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuun keessan hedduu na fayyada. Sababiin isaa immoo chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef namoota hedduuf rikomendi ta'ee akka isaan dhaggeeffatan ilaalanii naaf taasisa. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraa nama barsiisu, nama bashannansiisuun hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatii waa haaraa tokko akka dhageessan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Meesinis tarii manneen akkasii seentanii yookiin immoo hiriyoonni keessan itti fayyadamanii waan argitan yookiin immoo waan dhageessan yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuun keessan hedduu na fayyada. Sababiin isaa immoo chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef namoota hedduuf rikomendi ta'ee akka isaan dhaggeeffatan ilaalanii naaf taasisa. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraa nama barsiisu, nama bashannansiisuun hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.